Siyaasni biyya Sudaanii ji'oottanii fi torbaawwan darbanitti danfaa ture guyyaa kaleessaa immoo gara bifa addaatti jijjiiramee jira. Akkuma kanaan gareen loltoota muummicha ministeeraa isa kanaan dura mootummaa siviilotaatii fi loltoota hoogganaa turan Abdallaa Hamdookiin taayitaa irraa buusee aangoo qabateera. Jeenaraalli olaanaan biyyattii Abdul Fattah al-Burhaanii labsii yeroo atattamaa baasuu isaaniitii fi mootummaa kanaan dura waggaa lamman darbee fi taayitaa irra ture diiguu isaanii dubbataniiru. Gabaasa kana irratti Tujubee Horaa waan qindeessite qabdi gara sittinis hin dabarsa. Ajajaan waraanaa Sudaan gameessi Leetenaa Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan mana maree siviiliif waraanni walitti dhufuun hundeesseef kan waggoota lamaaf biyyattii hoogganaa ture diiguudhaan labsii yeroo hatattamaa labsan. Al-Burhaaniin erga humnoonni waraanaa muummicha ministeeraa Abdallaa Hamdookiif aangawoonni mana maree walabaa kanneen biroon to'annaa jala oolanii booda tuuta oduuf ibsa kennan. Kan ibsa marsariitii irratti maxxansuutti fufe ministiriin odeeffannoo Sudaan Hamdook fonqolcha mootummaa waan didaniif jecha to'annaa jala oolan jedhe. Erga Hamdook wixata to'annaa jala oolanii booda hiriirri mormii kaartuum keessatti gaggeeffamuu qabe. لا الردة مستحيلة أيا كان المسميات أيا كان المبررات الردة مستحيلة. هذا بيان أول خروج الشعب السوداني وشجرة جماهير الشجرة نساء ورجالا. Televiziyoonni naannoo ka Sudaan akka gabaasetti muummichi ministeeraa Abdallaa Hamdook mana akka hin baane ugguraman. Maddeen maatii irraa hubachuun Rooyiters akka gabaasetti humnoonni waraanaa wixataa har'aa ganama mana muummicha ministeerichaa weeraran. Ministeeronni kaabinee afuriif miseensonni siivilii tokko kan mana maree Sudaan illee to'annaa jala ooluu televiziyoonni Al-Hadaat gabaasee jira. Hoogganoonni paartiif aangawoonni mootummaatti dabalaallee to'annaa jala oolanii jiran. Tajaajilli intarneetii kaartuum keessaa addaan cituun gaazexeessonniif qabsaa'onni mirga namaa kanneen gamasii gabaasaa jiran beeksisaniiru. Buufata xayyaaraa ka sadarkaa addunyaa Sudaan illee cufamee jira. Ministiriin odeeffannoo fonqolcha mootummaa sana balaaleffachuudhaan kanneen hidhaman martinuu akka hiikaman gaafachuusaa Rooyiters gabaaseera. Hunduruumaan keessaa humnoonni waraanaa waajjiraalee haadhoo televiziyoona mootummaaf raadiyoo weeraruudhaan hojjettoota illee to'annaa jala oolchuu gabaasi kun itti dabaluun hubachiiseera. Mormitoonnis waldaan ogeessotaa Sudaan kan waldaa daldaltootaa of keessaa qabu wixata har'aa daandilee kaartuumitti gabba'anii mootummaa ce'umsaaf deeggarsa qaban akka mul'isan waamicha godhaniifiin hiriira bahaniiru. Those in support of a military takeover will argue that this is a correcting, quote unquote, of the path of the revolution. But I think many who deebi'uun qabu, deebi'uun danda'u, mootummaan dullachi sababaa sakamiinuu deebi'uun danda'u kun ibsa uummati kenne ka jalqabaati. Dubartoonniif dhiironni deemokiraasiif jireenya siiviilotaa irratti shira hojjetamu kamiinuu hin fudhannu jedhan. Hayyuu dinagdeef dippiloomatii ta'uun tokkummaa mootummootaaf hojjetaa akka turan Hamdook hagayya bara 2019 keessa muummicha ministeeraa mootummaa ce'umsaa ta'uun muudaman.